ummati Qamaroo Muhammad Ahmad ajiraatu ganda kanaati ayyee mee qafiirri kun jalqabaaf bara meeqa dhaabbate ayyee manguddoo ganda kanaati mi ayyee bara meeqa dhaabbate qafiirri Ani baratti dhaabbate hin beeku baala ko isaan hin beekne nan dhiise. Aaya. Mee maqaan qafiira jedhamu kun afaan maaliiti? Maqaan qafiira jedhamu. Ayyee. Afaan Oromootii keenya afaan Abaaboo keenya fidina. Afaan Oromooti? Afaan Oromooti. Aaya. Qafiira jechuun? Ayyee. Afaan Oromooti. Afaan Oromooti ayyee. Sadaffaa irratti qafiirri kun ulaa meeqa qaba? Qafiirri ulaa afur qaba. Deebisaa isaa qafiiraatii birraa eeggadhu. Ayyee maqaan keenya. Ayyee Hamzaa dhalataa ganda kanaati. Ayyee mee qafiirri jalqabaaf bara meeqa dhaabbate? Bara 1882. Qafiirri kan dhaabbate? Bara 1982 gad dhaabbate. Hayyaa qafiirri kun afaan maaliiti? Afaan Xaaliyaanii? Hayyaa qafiirri kun ulaa meeqa qabame? Ulaa 6 qaba. Qoqa keel fudhiga Ramadaan Abdurazaaq ati dhalataa qafiira kanaati? Hayyee gaafuma sadiin si gaafadha. Hayyee qafiirri kun jalqabaaf bara meeqa dhaabbate? Bara 1950 gad dhaabbate qafiirri. Hayyee qafiirri kun mee ulaa meeqa qaba? Qafiirri kun ulaa 5 qaba. Hayyee haya. Maqaan qafiira jiru afaan maaliiti? Afaan Giriikii. Maqaan keenya? Hayyee ummaa maqaan keenya? Indiyaa Maamadaa ummaatii manguddoo gandaati. Mee qafiirri kun bara meeqa gad dhaabbate? Hayyee. Zaa sadii keessaa ba'an duru. Haaya. Mee qafiirri kun ulaa meeqa qaba? Qafiirri walumaa gala ulaa 9 qaba jechuudha. Hayyee. Mee qafiirri kun afaan maaliiti? Qafiira jechuun afaan Oromooti. Hiikkaan isaa. Bu'uura jechuudha. Ayyaa. Ayyee galatoom himmati. Ayyee galatoom. Mahammad Kadir Jaama. Hayyee qafiirri kun mee bara meeqa gad dhaabbate? Qafiiraa basinta amata maratti tamasarrata. Oh no. Wan. Hayyee mee qafiirri kun ulaa habba meeqa qaba? Ulaa 5 qaba qafiirri. Haaya. Itti aansee maqaan qafiira jiru kun afaan maaliiti? Qafiira. Qafiira ka jiru sun kun afaan maaliiti? Afaan Oromooti moo afaan Arabaati moo Amaaranya moo maali? Kadura afaan Arabiiti. Haaya Aashee Muhammad Ahmad. Haaya ummaatii yemee qafiirri kun afaan maaliiti? Hayyee qafiirri kun afaan maaliiti? Afaan Oromooti moo afaan Arabaati moo afaan maaliiti? Afaan Oromooti. Haaya mee qafiirri kun bara meeqa gad dhaabbate? Bara meeqa qafiirri kun gad dhaabbate? Hayyee. Taatee mee qafiirri kun ulaa meeqa qaba mee umma? Qafiira kana keessa jira yoo jirta ture gaamata qafiirri kun guutumaan guututti ulaa meeqa qaba? Hayyee. Asiin afur asiinoo. Ula sadii walumaa gala qafiirri ulaa 7 qaba.
Ta cufamte hin jirtu? Ta cufamte hin jirtu? Ta duraan ulaa turtee amma mana deebite hin jirtu? يا ذكور جاني ذكور محمد Ayyee manguddoo gandaa. ايه Qafiirri bara meeqa gad dhaabbate? qafiirrin yoo rabbi jee nu dura dhaabbate garuu barruun akka ibsitutti bara 1947 hojiirra oole. Ayyee bara 1947 gad dhaabbate jechuudha. Akka lakkoofsa Habashaatti. Akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha. Eh. Ayyee maqaan qafiira jiru kun afaan maaliiti? Maqaan qafiira jedhamu kuni akkaan beekutti ani maqaan qafiira jiru kuni gartee dallaa naannoo takka ittiin eegan Ayyee dallaa naannoo takkaan itti eegan jechuudha na fakkaata ammas akkasumatti biyyoota arabaa keessatti illee harka qafiira wanni jedhan akka waan keellaati ayyee keellaa jechuudha. mee qafiirri kun bara 1947 gad dhaabbatee hiikaan isaa afaan arabaati. Qafiirri kun ulaa meeqa qaba? Ulaa 8 qaba. Ulaa 8 gara bahaatiin Ayyee ulaa 3 qaba. karaa bahaatiin ulaa 3 qaba qafiirri. Gara dhihaatiin Ayyee ulaa 3 qaba. ayyee Gara kibbaatiin ayyee ulaa 2 qaba. ayyee Amma ulaalee san keessaa ulaan 2 cufamtee jirti. ayyee Ulaa 6 qofaatu hafe. ammaan Ulaan gara kaabaa jirtu takka cufa. Ulaan gara bahaa jirtu takka cufa. taa'aatti amma jahanni jirti jechuudha. Jahanni jirti. Hedduu bareeda. Qafiirri kun duraan mee akkam ture? Qafiirri kun duraan gaafa hawwatiin keenya itti dalagan Ayyee bara 1960 irraa eegaleetiin beeka'ani ayyee bara san gartee magaalaa tana keessatti namni ilaa ganamarraa sa'a 3tti dalagata. Raadiyoonaa jira, boombaa jira, boombaan sanni irraa waraabama. Laal waa 3 asirratti ilaalla. Meeshaaleen gaarii taan dukkaana, taan dirree gubbaa, taan madabarra bakka sadarkaa 3 dalagamu. qafiirri kun sadarkaa 3 qaba. Sadarkaa 3 tokko dukkaannan cufamee maftaa qabu. Tokkommas madaba ha gubbaarra ta'anii waatti gurguran qawduu jalatti waa kaayyatan. Madaba jedhama amma sheedii akka waan jedhaniini. Ayyee Kasadee isaa taatu dirruma bal'oo sana keessatti namni kuduraalee jechuun muduraalee ta'anii gurguraniiti sa'a 3 booda expaayirdii bahama qafiirri. za'a 3 booda hin jiru. Sa'a 3 booda raadiyoonnis ni usa Ayyee dachiin sanni haxaawamti namni meeshaa isaa naamusaa ni kaafata eega kaafate booda haxaawameeti biddeen irra nyaachuun ni danda'ama. Lafti san yoo roobni roobellee dhoqqeen abbaan takka hin jirtu. gaafa dura. Bikka bishaan gasseeneeni ashawwaan bahu qaba. Sanilleen amma cufamee jira. Qafiirri akkasitti haala bareedaa irra Haala bareedaarra ture kuma dargiin dhufe booda akkanatti wanni keessatti daasa hidhanii fi wanni eega dhufe booda makiinaan dur seentee keessaan baate naannoo itti keessatti. keessa naannootti. Ulaa 2 qaba. Ulaa lameen sanii ni baati ilaal. Ulaa kibbaatii fi ulaa bahaatiin baati makiinaan. Kibbaan seentee ba'aan baate. Makiinaan. Ulaan lameen sanirraa amma takka cufamtee jirta makiinaan seentuun. Ayyee hedduu galatu. Mana fincaanii tokkoo fi mana kaarnii itti muranii ture. Kaarni Kaarnii hogguunii fi onni takka bishaan seentu. Kama manni mikirbeetiin itti fudhatu. Hisaabatti fudhatu. Harreen gizee seente harreen magaalaa keessan teessu. Meeshaan irraa buufamtee hiriira 4 harree takka irraa kafalaniiti magaalaa baasanii bakka isii galti. Qafiirri qulqullummaan isaa za'azaatti eegamu guyyatti oggulama haxaa'u. qafiirri duraan. Hojjettoota Akkas ta'e amma dukkaa'ee akkanatti jira jechuudha. amma dukkaa'ee jira garuu
amma haala jiru wajjin uummanninis namninis poppileeshiniinis ida'amee jira. Poppileeshiniin ida'ame kun egaa amma haala fuulduraatiif walirra babal'atee waan jiru jecha bikki magaalaa biroo babal'oonis ni barbaachisu na fakkaata akka yaada kiyyaatti.